nama beekaa addunyaa yeroo wayii xiyyaaritti qoonta akka nama afurii qabattee balalii eegalte erga samiirra ol baatee hedduu balaliiteen booda motorri xiyyaarichaa hojjetu didee gara lafaatti gadi deebi'uu eegalte namoonni xiyyaara sanaan deemaa turan namoota garaagaraa afur turan innis tokko doktora kan lammaffaa immoo namicha ani beekaa addunyaatu ofiin jedhu tokko inni sadaffaan namicha abbaa amantii ta'ee fi inni afuraffaan daa'ima tokko turan paayiletichi hedduu yaalee erga dadhabeen booda lubbuu jara hambisuudhaaf carraan jiru tokko paaraashuutiidhaan utaaluu akka ta'e itti himee dursee utaale. Imaltoonni afranis paaraashuutiidhaan utaaluuf ka'anii of duuba laalan paaraashuutiin xiyyaara keessa jiru sadi qofa akka ta'e arganii hedduu rifatan. Booda irrattis doktortichi ka'ee tokkicha fudhatee ani nama yaalee lubbuu hambisa waan ta'eef ani jiraachuun dirqama jedhee utaale. Inni lammaffaas kan ani beekaa addunyaatu ofiin jedhu ani beekaa waan ta'eef anis jiraachuun dirqama jedhee kan lammaffaa fudhatee utaale. Namichi inni sadaffaan kan abbaa amantii ta'e sun immoo daa'ima sana akkasitti argaa biraa utaaluu waan itti ulfaateef ana umriin koo hedduu deemeera ati immoo daa'ima amma guddataa jirtu waan taateef tokkichaafi kana fudhadhuuti utaali jedheen. Daa'imtichis itti seeqatee adaa hin argine namichi ani beekaa addunyaa kanaatiif hin jedhu sun paaraashuutii osoo hin ta'in boorsaa koo kan duydaa fudhatee utaale jedhee jarris dhumarratti paaraashuutiidhaan lamaan hafan qabatanii utaalanii lubbuu isaanii baraaran. Kan hiikkaasiif qabaatu osoo hin beekne nam beeka jechuu osoo hin taane beekanii argamuudha. Eeyyan ni beeka waan jetteef beekaa hin taatu. Ani qaroodha waan jetteefis qaroo hin taatu. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'a. Maatii tiktaakii kennaa ta'uu fi yuutuubii kenna sabskiraayib gochuu hin irraanfatina. Viidiyoon kun namoota biraa biras akka gahu laayik sheer godhaa.